Ashamaa akkam jirtu jaalatamtoonniif kabajamtoonni hordoftoota koo Horror Inspire warri taatan akkamnaaf jirtu bakka isin jirtanitti gammachuu quuftii milkaa'inii nageenyii fi jaalalli tokkummaan isiniif haa baay'atu kanan jedhu ana obboleessa keessan Dinari'aatii jechuudha. Tole egaa guyyaa har'aallee barnoota ajaa'iba barnoota baay'ee bareedaatii fi barnoota maal jedhe isiniif ibsu barnoota baay'ee itti gammaddan jireenya keessatti bu'aa guddaa itti argattan ofirrallee dabartanii namoota hedduuf akkasiin sheer gootan nan amana. Maaliif gammachuu guddaatu isinitti dhaga'ama amma yeroo kanatti barnoota kana dhaga'uu keessanitti baay'ee ofitti akkasiin gammaddan nan amana. Maaliif barnoota nuun jireenya keenya keessatti karaatti illee haa ta'u TV irratti illee haa ta'u barnoota nuun bakkee barbaadetti haa ta'u jireenya keenya keessatti seenan jireenya keenya jijjiiruuf main point humna guddaa qabxii guddaa qabu humna guddaa qabu jechuudha jireenya keenya jijjiiru. Kanaafuu barnoota keenya guyyaa irratti akkasiin baay'ee gammaddan nan amana. Barnoonni keenya irraa maal jedha kan jedhuuf mata dureen barnoota keenya yeroo yookaan time gatiin yeroo maalii kan jedhudha jechuudha. Time is value jedhuuf faranjoon yeroo keenyatti gatiin yeroo keenya maal akka ta'e wal faana ilaallaa na faana tura. Toriga guyyaa har'aa kana waa'ee yeroo yookaan waa'ee taayimiidha jechuudha. Saatii haala kamiin itti fayyadamna kan jedhudha kan inni wal faana ilaallu jechuudha. Jireenya keenya keessatti karaa adda addaa ni dhageenya jechoota adda addaa ni beekna. Yeroon qabeenya oliiti. Yeroon keenya qabeenya oliiti. Yeroon qabeenya keenya addunyaarraa waan guddaa qabnu sun yeroodha jechuudha. Namni yeroo isaa kennametti fayyadame nama hubataadhaan namni yeroo isaa kennametti fayyadame nama hubataa nama bilchaataa nama beekaadha jechuudha namni yeroo isaatti fayyadamu. Yerootti fayyadamuun dandeettiin xiyyeeffannoo nama guddaati. Yerootti namni fayyadamu nama xiyyeeffannoo nama guddaa nama bilchaataadha namni yerootti fayyadamu jechuudha. Xiyyeeffannoon immoo bu'uura ba'umsa karooraaf kaayyoo keenyaati jechuudha. Xiyyeeffannoon kan nuyi irratti goonu jijjiirama keenya guddina keenya value guddaa qaba jechuudha. Namoonni gatii yeroo beekan time is value namoonni beekan namoonni gatii yeroo beekan yeroo haasaanii yakki guddaan akka yeroo balleessuu caalaa hin jiru jedhu. Addunyaa kanarraati yakki cimaan yeroo balleessuudha jedhuuni. Yeroon kan akeekaati akeeknis kan yerooti isa jedhamu sanaa jechuudha. Yeroo keenyatti hin fayyadamnu taanaan yeroo keenyatti inqisaasessina yeroo keenya iddoo hin taanetti yeroo keenya bakka hin taanetti yeroo keenya iddoo hin taane irratti balleessina taanaan yakka keessaa yakka guddaati jechuudha. Ogeeyyiin fayyaa maaliif beektaa yeroo baay'ee time is life yeroo kan isaan jedhan. Time is life kan isaan jedhan ogeeyyiin fayyaa yeroo baay'ee akka isaanitti time is life jedhu yeroo baay'ee jechuudha. Time is life jechuun yeroo keenyatti yeroon jireenya hiiknisaa jechuudha. Yeroon jireenyadha. Sa'aatiin jireenyadha. Dooktaroonni sa'aatii tokko daqiiqaatti illee lubbuu namaa akka oolchan sababa beekaniifidha. Daqiiqaaf lubbuun namaa baduu akka danda'u waan beekaniif. Du'arraallee daqiiqaaf jechadha. Yerootti fayyadamuutiinaa ani isaan lubbuu namaa baraaran. Yeroo baay'ee yeroo opereeshinii geggeessan illee ta'e yeroo waan baay'ee hojjetan sa'aatii isaanii sanatti fayyadamaniiti. Inni isaan maal godhan? Inni isaan time is life jedhan. Yeroo baay'ee yeroo isaanii dooktaroonni sekoondii tokkoof yeroo baay'ee illee akkanuma kan inni agarru dooktaroota haalatti atileetiksisoonni maal jedhu warreen fiigan time is gold jedhu yookiin yeroon warqeedha jedhu. Maaliif jedhu beektaa yaaddee jirtaa maaliif akka isaan akkas jedhan? Sababiin isaas yeroo isaan fiiganitti kanneen isaan itti fiigan maayikiroo sekoondiin dursuun warqee mo'atu waan ta'eef. Warqee argamsiisti maayikiroo sekoondii isaan fiigicha fiigan keessatti maayikiroo sekoondii fiiganitti warqee argatu.
Kanaafidha yeroo baay'ee atileetiksonni time is gold inni isaan jedhan. Yeroon warqeedha. Sekoondiitti fiiganitti warqeedha. Nuti illee jireenya keenya keessatti wanta itti carraaqnu, wanta itti fiignu, wanta hojjennu keessatti time is gold, time is life hin jennu taane ogeessonni yaalaa maal jedhu? Time is life jedhu. Yeroon akka isheen jireenya taate, akka isheen mi'aawaa taate, akka isheen ulfaatu taate, akka isheen diibamtee hin argamne agarsiisuuf jecha time is life yaan isaan jedhan yeroo baay'ee jechuudha. Atileetonni immoo time is gold isaan jedhan sekoondii muraasaaf yeroo baay'ee argitanii beektu. Sekoondii xiqqoof wal dursu. Inni tokko warqee argata, inni tokko immoo birree argata, inni tokko immoo meetii argata. Sababa maaliidha? Sababa yeroo itti fayyadama yeroo hin beeknu taanaan lubbuu keenya nu dhabsiisa. Itti fayyadama yeroo hin beeknu taanaan warqee argachuu qabnu. Humna keenya sanatti akka nuun hin fayyadamne nu taasisa. Kanaafuu itti fayyadamuu baruu qabna. Qajeelfamoota yeroo waliin laallamee na faana tura. Qajeelfamni yeroo immoo maal kan jedhu immoo wal faana laallaa jechuudha. Tole egaa qajeelfamni yeroo immoo wal faana laalla jedheen jira. Tokko yeroon ni darba. Yeroon har'aaf siif kenname darbitee boor hin argachuu hin dandeessu. Yeroo har'a siif kenname boor darbitee argachuu hin dandeessu. Boor waan haaraa baatee dhufa. Yeroo keessatti fayyadamtee yeroo har'a siif kennametti sa'aatii amma siif kennametti fayyadamtee of jijjiiruu hin dandeessa. Ofirrallee dabartee nama baay'ee jijjiiruu dandeessa. Waan har'a gochuu dandeessu, waan har'a jijjiiruu dandeessu maaliif boor keessa? Boor waan haaraa baatee dhufa. Kanaafuu waan har'a gochuu qabduuf har'a hojjedhu. Wanta amma dubbachuu qabdu amma dubbadhu. Wanta amma jijjiiruu qabdu amma jijjiiri. Qajeelfamni yeroo inni tokkoffaa kanaa jechuudha. Qajeelfamni yeroo inni lammaffaan immoo yeroon akeekaaf namaaf kennamti. Yeroon akeekaaf namaaf kennamti. Karoora yoo itti fayyadamte waan haaraa hojjechuu dandeessa. Karooraan itti fayyadamteenaan yeroo keessatti waan haaraa hojjechuu, waan haaraa kalaquu, wanta gochuu qabdutti yoo fayyadamtee goote sana yoo karooraan itti fayyadamte waan haaraa ni kalaqxa. Wantoota itti fayyadamuu qabdu karooraan itti fayyadamteenaan wanta haaraa ni kalaqxa. Wanta haaraa akkati wanta hin kalaqneef si taasisu tokko tasumaan jiru. Garuu qoyarran godhu, booriin godha, guyyaa biraan godha jetta taanaan in argitu sa'aatii sana deebite, yeroo sana deebitee in argattu jechuudha. Inni sadeeffaan immoo yeroon dhaabatee si eegu tasuma hin jiru. Yeroon dhaabatee tasuma si eegu. Inni sadeeffaa maali? Yeroon dhaabatee gadi deebee si eegu hin jiru. Si eegus darbee deema. Wanti haaraan hin xumuramin hafee yeroo itti aanutti darba. Wanta haaraa hojjechuu dandeessu har'uma hojjedhu xumuri malee booriif hin kaayin. Wanta har'a gochuu dandeessu booriin godha, iftaan godha jetta taanaan wanta haaraa jijjiiruuf kaati kana karaatti hambista. Maaliif boori kalaqa biraa fidatee dhufa. Boor jireenya haaraa fidatee dhufa. Boor carraa haaraa fidee dhufa. Boor jireenya biraa fidee dhufa. Booriin jedhiin wanta har'a gochuu qabdu har'uma godhi. Kanaafuu wantoota kana sadan sin siraataan itti fayyadamteenaan naamani waan baay'ee jijjiirta jireenya keessatti. Mo'attoonni yeroo baay'ee immoo meen pooyintoota kana qabadhaa. Mo'attoonni hojii boor hojjetan har'a hojjetu. Isa boor hojjetan har'a hojjetu. Isa boor jijjiiran har'a hojjetu. Boor jijjiirama isaaniif, jireenya isaaniif, guddina isaaniif har'a hojjetu jechuudha. Giddu galeessonni immoo hojii har'a hojjetan har'uma hojjetu. Inni tokkoffaa maalidha? Mo'attoonni hojii boor hojjetan har'a hojjetu jedha. Giddu galeessonni garuu hojii har'a hojjetan har'a hojjetanii har'uma hojjetu. Kufoonni namoonni kufoonni immoo inni sadeeffaa hojii kaleessaa har'a hojjetu. Isa darbe. Isa namoonni mo'attoonni isa booree hojjetu. Giddu galeessonni immoo isa har'a har'uma hojjetu. Namoonni kufoon immoo inni sadeeffaa isa kaleessa darbe har'a hojjetu. Isa darbe.
waan darbe waan bira darbe arra akka haaraatti hojjetu jechuudha. Kanaafuu yeroo hundumaa mo'ataa ta'uu qabda. Mo'achuu qabda. Ati nama isa kamidha kana keessaa? Namoota isa mo'ataadha moo isa kamidha? Kan adda baaftee hin beektu taanaan baay'ee miidhama. Yeroo keetti fayyadamuun ogummaa cimaa gaafata. Ogummaan danda'amne guddaa gaafata yeroo keetti fayyadamuun. Uumamoota xixiqqoo yoo ilaalle garuu kan akka miqii yeroo baay'ee halkaniif guyyaa wanta guddaa hojjetu. Garuu uumamoota xixiqqoodha. Mee ilaali. Miqiin halkanis ni adeema, guyyaas ni adeema. Waan baay'ee hojjetu. Halkaniif guyyaa loowutiin waan baay'ee hojjetu jechuudha. Kanaaf yeroo keenyatti fayyadamuu qabna. Yeroon waan cimaa baatee deema. Kanaafuu maal siniin jechuu barbaadini yeroon jireenya keenya keessatti jireenya yeroodhaan murtaa'a. Yeroon akkana siniin jedhutti jireenyi keenya bu'aa qabeessa ta'uu mala. Yoonuun maal goone yerootti fayyadamne namni yerootti fayyadamu jireenya isaa keessatti bakkee guddaa ga'a. Jireenya keenyatti yoo fayyadamne yeroo keenyatti yoo fayyadamne maal jedhe isinitti himu komfortii wanta bu'aa qabeessa wanta michootii isinii laata bakka yoo maal goone hanga bu'aa jireenya keenya hubannutti bu'aa yeroo hubachuu jireenya keenya keessatti hanga bu'aa jireenya keenya hubattutti bu'aa yeroo hubattuu hanga bu'aa yeroo hubattutti waan tokkollee hojjechuu hin dandeessu. Bu'aan yeroo maal akka ta'e hanga hin hubannetti waa tokkollee hubachuu tasuma hin dandeessu. Hanga bu'aa jireenya keetii hubattutti. Hanga bu'aa jireenya kee hubattutti bu'aan yeroo hubattu hanga bu'aa yeroo hubattutti waan tokkollee hojjechuu hin dandeessu. Kana irra deddeebitee hin dhaggeeffattu taanaan siin galu baay'ee ulfaata. Bu'aan yeroo maal akka ta'e irra deddeebitee yaaluu qabda. Bu'aan yeroo maal akka ta'e irra deddeebitee hubachuu qabda. Hangamuu yoo ta'e yeroon dhaabatee si eeguu tasumaa hin danda'u. Yeroo kee hin qusatiin yeroo kee wanta gochuu qabdutti godhi. Teessee karoora ittiin baasiin. Qoy kana fixeen raawwadha. Kana fixeen dhaggeeffadha. Kana fixeen dubbisa. Kana akkas godhee deebiin akkanaan deddeemsisa hin jedhiin. Yeroo keetti amma fayyadami. Yerootti qabdu amma. Dammaqi. Yeroo keetti fayyadami. Yeroo kee iddoo hin taanetti. Yeroo kee nama hin taanetti. Yeroo kee waan hin taane ilaaluutiin hin dabarsiin. Yeroo kee fayyuma YouTube ilaaluutiin hin dabarsiin. Yeroo kee TikTok fayyuma ilaaluutiin hin dabarsiin. Yeroo kee fayyuma iddeen taane dhaabachuutiin hin dabarsiin. Yeroo kee sana waan gaarii dubbisuutiin, waan gaarii dhaggeeffatuutiin, YouTube irraa wanta argite hin dhaggeeffatiin, wanta sammuu keef barbaachisu, wanta jireenya keef barbaachisu, TikTok ilaalleete, social media kamirraayyuu wanta siin fayyadne bira darbe. Yeroo kee hin gubiin achirratti, wanta si fayyadu irratti, wanta si jijjiiru irratti, wanta iddoo guddaa si geessisu irratti malee yeroo kee tasuma hin gubiin, yeroo kee qusachuu jalqabi. Yeroo kee qusachuu jechuun ofiif yaaduudha. Yeroo keenya qusachuu jechuun jireenya keenya keessatti geggeessummaa murtoo jabaati. Yeroo keenya yoo qusan, yoo ofiif yaadnu, yoo maal akka hojjennu, maatti akka hojjennu, maaliif akka deemnu, eessa akka deemnu yoo beekne, yoo yeroo keenyatti fayyadamne iddoo guddaa gahuu hin dandeenyu. Kanaafuu har'a yeroo ilaalchisee har'a waan baay'ee wal faana ilaallee jirra. Akkasiin itti gammaddanii jirtan baay'ee shakkii hin qabu. Baay'ee itti gammaddanii jirtu. Awoo isinitti toleerate yeroo fayyadamaa hiriyoota keessan, maatii keessan, olloota keessan, firoottan keessan, lammiiwwan keessan yerootti hin fayyadamne yoo argitan yeroo keessan share gochuu, like, subscribe gochuudhaan hiriyoota keessaniif qoodaa. Isaanillee akka isaan itti fayyadamtaa isaa baay'een sin jaalladha. Barnoota biraan hanga walitti turuu deemnutti nagaan naa tura.